Sajirata maaliif warra du'an keessaa barbaadu inni akkuma jedhee ka'eera. Wangeela Luqaas boqonnaan isaa 24 lakkoofsa 5 hanga 6. Gamada martinu ijollena haddame Yesus ka'eera humna afaan buusane eleelleef gammachuun faarsinaa namoonni du'aa moo'ee ka'ee gooftaan Yesus gamada martinu ijollena haddame Yesus ka'eera humna afaan buusane eleelleef gammachuun faarsinaa namoonni Qaharaniyo irrattis nuuf gidiirfamte Sahamirra gad bu'uun nu fayyisuuf jette dhiiga kee lolaaste foon kan kee nuuf laatte fakkeenya nuuf taate gaadii of deebiste du'aa moo'ee ka'ee gooftaan Yesus gamada martinu ijollena haddame Yesus ka'eera humna afaan buusane eleelleef gammachuun faarsinaa namoonni Kahana qofaa miti kan inni raawwate dhaala namaaf jedhee fannoo jidhaa baate maal qaba sooyanne waaqa sadiisame nuuf gidiirfame isa kabalame du'aa moo'ee ka'ee gooftaan Yesus gamada martinu ijollena haddame Yesus ka'eera humna afaan buusane eleelleef gammachuun faarsinaa namoonni Oolmaan isaan dhumu yoomuu dubbatame hidhaatti nu hiikee nu itiif reebame akka namaa miti guddaan nun gaafatu galata duwwaadha maqaan isaa ulfaatu du'aa moo'ee ka'ee gooftaan Yesus gamada martinu ijollena haddame Yesus ka'eera humna afaan buusane eleelleef gammachuun faarsinaa namoonni Yesus ka'eera saamittul baheera ilmaan namaa hundaaf gammachuun taa'eera humna afaan buusaatiin daabiloos kuffise eleelleen faarfannaa
ifatti nu baase. Du'aa mo'ee ka'ee gooftaan Yesuus gammada martinuu ijoolleen Addaami. Yesuus ka'eera humna falgoosanii eleelleef gammachuun faarsinaa namoonni. Du'aa mo'ee ka'ee gooftaan Yesuus gammada martinuu ijoolleen Addaami. Yesuus ka'eera humna falgoosanii eleelleef gammachuun faarsinaa namoonni. Kiristoos du'aa ka'ee naaf aangoo guddaadhaani seexaanni hidhame addaan bilisoome. Kana boodaas nagaa fi gammachuunis ta'e.